السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا كينيا أما بكيتي أرقبنو بيرو هيد أوفيسي بانكي رامي ستي أرقبنا أرانتنا قم تشو قد أرقنيتي قم لايفي سيني سني دبرسو تجرى gammachuun guddaan nuti qabnu maali ustaazoonni keenya fi doktoroota injineroonni keenya kakkabajamoon warri yeroo kaan raammis baankii kana gama duubaa ta'anii gorsaa fi qajeelfamaa fi waa hedduu nu kannanii nu deeggaraa jiran qaamaan dhufanii biiroo guddoo jiddugalatti argamna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Namoonni nu daawwatan ustaazoonni keenya gorsa gaggabaabaa faayinaansii wajji wal qabatee ummanni keenya akkamitti jabaachuu qabaa akkamitti fuuldura dhufuu qabaa gama faayinaansii kanatti waan jedhuu fi dhaamsa babbareedaa kan nu dabarsan taha. Isaanis ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa, ustaaza keenya kabajamaa injiinar Gaalii Abbaa Boor itti gaafatamaa boordii Majlisa Oromiyaa, Dr. Muhammad Salih Daayireektara TV Hamilton ifi akkasumatti obbo Sufiyaan Usmaan boordii Majlisa Finfinnee dhufanii asitti argaman. Duraan dursee ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa waan ja'an haa dhageeffannu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liivii ergan seenuu dhiise tureera. Maali rakkootiin jirre moo rakkootu jiraate yoo jedhamee jedhe jalqaba maqaadhuma TV maqaadhuma baankii Raammisiin hawaasa keenya warra rakkataa jiru yeroo ammaa kana keessa biyyoota Arabaa keessatti yeroo nama munaasibni yeroo keessa silaawwanni yeroo hunda itti deddeebi'amee haasa'amu hawaasa mana hidhaa keessatti gubataa jirtu guyyaa 3 arfan kana keessa hawaasa ammas immoo dheengadda bahariidhaan liqimsamtee jirtu maal dhaba bahariitti seenne maal dhaba biyya ambaa keessa deemne maal dhaba biyya irraa godaanne waa hedduu dhabaa wajjin ikoonomiin immoo akka lafee dugdaatti kan ilaalamu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessa sababni dhabaa keessaa tokko yoo ta'e illee gumii guddaa keessaa taphachuudhaan hawaasni keenya biyya alaatti godaanee mana namaatti kushiinaa namaatti inni kaan golgee namaatti inni kaan ambaan tuffatamee jiraata yeroo ammaa kana keessa sababni isaa sababuma ikoonomiin guddachuu dhabuuti. Baankiin Raammisi keessatti yeroo argamnu yaadannoon keenya irraa yaadannoo warra mareedhaa keessatti cinqamaa jirtu yaadannoo warra hadhaa maneedhaa keessatti dararamuu qofa keessatti bira dabarfatee uffata feestaalii ofitti hidhattee taa'aa jirtu yaadannoon sun san nuuf ta'uu jechuu jalqabaa sanarratti dhaammadha. Hawaasa keenya rabbi sina baasu hawaasa keenya rabbiin walitti nu haa qabullee yaada qaama keenya jechuudha. Baankiin Raammis wanni inni walitti nu qabeefu sababni godaansa keenya sababni godaansa hawaasa keenya maali ikoonomiidha eega ta'e inni qabu yoo ijaaramee jedhe isan qabne ofitti qaba. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa baankiin tokkichi akka keenyatti yeroo jedhu gala akka lama akka lammanuu isin akka feetan godhadha. Akka keenya yeroo jedhu akka lachuuttu akka kanatti jirra eega kanatti jiraanne akka mataanu bakkinuu geenye bakka hiree godaansaa bakka hiree bobba'anii galuu dadhabuu bakka mana hidhaa bakka ambaan tuffatamne biyya alaa keessatti namni akka biyya keessaa keessatti namni naman kabaju namni naman hayaa'u akkuma amma ijoolleen waan uffattu dhabdee feestaalii cirtee ofitti maxxanfattee taa'aa jirtu kana jechuudha. Kun waa dhabaa fi wal dhabatu akka malee nama godha. Yoo wal qabaanne waa siin qabna wal argamuudha wal argachuun dirqama waan ta'eef ijji qurxummii baarii keessatti wal agarti hawaasa keenya baankiin amma namni warri qabu dhufee itti hirmaatee egeree keenyaaf har'a keenyatti kana taanee irraa miti yeroo dhuma qimmii damne qofa laalanneen utaallu egeree keenya immoo akkami jennee itti yaannu jechuun isinii dhaama. Egeree keenyaaf immoo har'uma mee namni yeroo hundan jiraatu ikoonomiin yookaan immoo qabeenyi islaama keessatti kaleessa waan inni hojjetaa ture. Qabeenyi Abdurrahmaan ibn Awfii kaleessa eessa akka ture. Qabeenyi warra gurguddaa Nasrii warra Tabuuk Nasrii Hunayn ta'e suni qabeenyi keessan sun eessatti isin irraa godaane eessatti isin jalaa badee akkamitti immoo wal isinii qabamaa jechuudhaaf Baankiin Raammis ijaarame yeroo ammaa kana keessa gurguramee fiinta xumurarra jiranatti fakkaata. Baankiin amma isin bitattanii itti gara fuulduraatti ilmaaniif qabeenya riisoorsii lafa keenya deemuu dandeenyu akka isiniin godaanne gochuu dandeenyu baankii kana itti hirmaadhaa isiniin jechuu isinii dhaama gara injiinar Gaalii Abbaa Booriitti isin dabarsa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا كيسما وريكا التي فيسبوكي أستاذ رايا بامجاتين دعوتا جرتنوس وريكا التي براتين دعوتا جرتنوسي بغنغا والغيني منينو ترتي والغيني منا بانكي رامسي كنو رامسيس تلو سينا كبيسا أكا أورومياتي سينا قدا كبودا maqaa kanarraa moggaasanii lagas haa ta'u tulluus haa ta'u nama baay'ee waa isaan rakkisaallee hin jiru. Lagaa fi tulluun kophaadha. Ergaan isaaniis kophaadha. Ergaan isaanii kophaadha miti. Iccitiin ni qabu. Waasa booda jiru nutti himanii. Anamma kan hin jechuu jiru baankiin kun akka carraa ta'e qabatama baankii biyya kana keessa jiru odeeffannoo tokko tokko ni dhagaha. Duraan yeroo waggaa kana sooma bara darbee keessatti baankiin eeyyamamu baankilee gara turba saddeetiitu ol mul'atanii jalqabanii turan sochii. Baankilee sana keessa akka carraa ta'e baankiin zamzamii fi hijiraan waan jiru hunda isaa xumuree hojiitti seenee amma kaandamee banatee kaanis adeemsa hunda fixateetti jira. Amma sheerii gurguruus dhaabee guutumatti cufee jiran jarri kun lamman. Baankileen biraa immoo hundi jiraatu ni dhaabbatani. Akka Najaashii Zaad maal jedhamu kuni ni dhaabe. Amma baankiin itti jiru baankuma raammis kana qofa. Baankiin raammis immoo xumura bira gahee jira odeeffannoo isaa kan qabutti. Maaltu uumame baankiin biyyoolessaa seeraa duraan baankiin ittiin dhaabbatu birrii miiliyoona 500 kaapitaalaan kanaan dhaabama ture. Amma dachaa 10 godhe biiliyoona 5 godhe. Biiliyoona 5. Inni jabaa qofti nuun ibsaa akkuma ta'etti ta'u. Nu biliyoonatti takka nama ilma moggaafate dhageessita. Miliyoona dheeraa geenyeerra. Ati miliyoona dhageessetta ani immoo miliyoonuma kana dhageenye. Jechuun maqaa namaa moo obbo miliyoowwan deefaan beektu. Akka hundi makoorra galee hin beeku ani numa dhagaa malee. Miliyooniin nu biratti maqaa namaati. Akkasii miti. Amma maaliifuu biliyoona 5 eegga ta'u. Sichi yeroo dheeraa barbaada akka salphaatti hin danda'amu. Amma carraan jiru isuma dhugumaati dhimma baankiin kun adeemuuf tiifii miti baankiin kaapitaala guuttachuurra jira. Akka carraan isin hin darbine hammaan dafaatii qaqqabadhaadha. Baankiin immoo akka islaamaattis ta'ee haaluma dur addunyaa irratti hojjetaa tureenis bu'aa guddaa buusa. Dinagdee keessaa dinagdee namni baay'eetti of hin shakkine maallaqni kan koo na jalaa bada keessaa na jalaa nyaatama jedhee shakkuu miti. Sadarkaa duraatti kan eegumsi guddaan godhamuuf yoo rakkoon akkamiillee mudate akka sadarkaa addunyaattis dinagdeen eegumsi guddaan godhamuuf baankiidha biyya addunyaa kanarraa. Osoo kan rakkoo wahii uumameesii sadarkaa addunyaa irratti kan inni sirriitti to'atame wanti kun akka inni rakkoon addaarra hin geenye godhamu. Kanaafi waan dhalootaaf lafa kaayyatamu wanti kun immoo dhalootaaf har'a fakkeenyaaf nam tokko ka'ee 200,000 yoo bitate yeroo baankiin kun sirriitti hojiitti seenee bifa ho'aadhaan hojii jalqabu waggaa 3-4 booda waggaa tokko keessa isa kana dachaa 5-6 argataa deemuu danda'a bu'aan baankiin kun buusuuf jechuudha. Namni dhalootaafis waa lafa kaayyatu waa ol qicateeseef godhee lafa kaa'u baankii kana keessa kaa'uun bu'aa guddaa qaba. Asumarraa ka'een barbaachisummaa dinagdee waan tokko lama jedha namoonni illee baay'ee jiru haa ta'u garuu carraa kana waa dubbachuun bareedaadha walii yaadachiisuun. Akka islaamaatti dinagdeen lafeedhuma dugdaatti ittiin sochootudha malee waan akka salphaatti ilaalamu miti. Fakkeenyaaf ergama Rabbi alayhi salaatu wassalaam inna du'aa'ii kadhatan maal jedhanii du'aa'ii ganama yommuu isaan kadhatanu ganamaaf galgala. Allahumma inni a'uudhu bika minal kufri wal faqri jechuun أصبحنا وأصبح الملك لله أقوم أنا من ربا كاني أكسلاتني كاني يا ربي نجام بول موتما نسلي كان كده جدني كان كيسا كان سان كده تنو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا ربي أن ستي كفروا سوى اللالو سجنوفي هجوم مرة ستي ما جنفت هاجدن هجوم حديث براكي ستي نم تجتو كله أو يستويان هما جد إجافة سلا هجوم كون في كفرين كول كتاتو مو مالي في روحهم دولتي قل ما داني ولراتي في الدنيا ما جنفت جنان قال نعم أو يتقاربان إذن إيه والكتاتو يوكيني مولو متدي هودا والكتاتو يوكي مولو متدي هودا أكمل والكتاتو يجتي نكابو يوتي لالتي نمني بيلا نمني هيومي نمني داري أمنتي ساقور كورو تشوتي ديول لال بيجا كيني كيست نم ميكا تو سبب بركنا قمدي تلمان غرغرت زيتي تلمان غرغرت سبا كيني ميلالي يروح الراكنا
yeroo kan waggaa sadan har'aa namni miiliyoonatti dhiyaatu keessaa dhaloonni Harargee baay'een isaa Somaaleerraa buqqa'e har'a waan nyaatu dhabee godinatti hulaa namaa deemee rukuteeti ilmaan ofii waan nyaatu itti funaanuutti jira. Ilmaan waan nyaachisan dhabanii guyyaa 3-4 bulanii ka'anii waan nyaatan arganii geessanii nyaachifnaan dhukkubsatee of wallaalee jira. Ummata Harargee kana sila rabbiin imaana keessa kaa'ee imaanni qalbii jaraa keessa gadi fagoodhaatti yaanna abdannaadhaafi malee osoo hawaasa biraatii baay'een isaa of gurguree ilmaan ofiis gurguree amantii ofii gurgureera. Dhaloota baay'ee yeroo namni 400 qamadiitti gurgurame jira amantii ofii. Kanaaf kufriinii fi hijummaa wal duukaa deemti. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam kanaaf teessee hin rakkatin yoo dadhabdin kadhachuurrallee qoraan dhaqii funaani dugda keetti baadhu dhaqee gurguri ittiin jiraadhu jedhan hojjechuun ta'aabuun dirqama islaama keessatti. Ati gaafati yoomte wantuun duba akkasiin kenna. Namni sillee salaamtuma sirriitti siin hin jedhu. Maa baankubti mataan isaa bara. Maa yeroo sitti dukkanaa gaaddidduun illee si baqata. Gaaddidduun illee bada. Namicha seenaa biyya keenyaa kuma qabda miti. Hiyyeessa tokkotu jee akkuma abbaa qabeenyaa waan nagada jedheennis dhaqee mamiiza nama daala kana bitatee fidee kaayyata. Abbaan qabeenyaa achitti buna bita. Innis maallaqa xiqqoo fi madaala miizana bitee fidee akkaayeeti bituudhaaf ta'a. Namni isa kanaan dhuftee salaamu alaikum jetteeti layitee sanatti gurgurte. Iyyummaan asumatti waan isheen nama gootu laal. Jennaan namichi inni kun maallaqa guddaan qabu. Maallaqa waluma qixa bitu. Garuu inni kun hiyyeessa gadi ta'ennaan namni abbaa qabeenyaa bira geeffata malee qaalicha isaan kanatti hin gurguratamu. Garuu inni isuma isaan bitan hin bitaamsila. Isa kanaan salaamtaa jedheet isa sanatti geessa. Jennaan taa'ee hiyyeessi kun laala kee an salaamtaa bituu dhufe seete moo jedhee kee eeyyama salaamtaan baafadhe jedhee kee qabe. Anis bunuma bituu fanas taa'e. Hiyyummaan amantii keessi gurgursiifti. Ejjennoo ati qabdullee si gurgursiifti. Fakkeenyaaf nam tokko ejjennoo kana qaba. Dhugaan kana jedhee tottamanii jiru maallaqatti qabeenya wayiitti waan akka namticha tokko jedhani biyya keenyatti ejjennoo cimaa qabu waan ta'e irratti atillee ni beektaa jiru. Amma akka isaan ejjennoo jijjiirratanu namni wayii fidee muka makiinaa 2 buusee fideeme. Walgayiitu jira ganama. Walgayii sana irratti dubbata magaalaa amma. Namni dubbii danda'uu fi haasaan irraa mi'aawummoo namticha san. Ganama. Tuna akidaadhaan wal qabateetiyyee qaalitii waan qabanu mana wayii ijaarrataa jirani. Mana ijaarrataa jiranu namni akidaa kana biratti shakkii qabdu wayii dhufee muka makiinaa 2 buusee. Muka makiinaa 2 buusee. Muka makiinaa 2 isaan mana ijaarrataa jiru. Isaan immoo imaamaa khatiibaa yeroo achi ba'anu namni biyyi himataa jirtu nama isaan muka buusaniif kana. Sababa tarii akidaa irratti jechuudha. Ganama dubbadhaa jennaani. Amma dubbadhaa kan kunoo waa isaaniiti dubbadhaa jennaan. Dubbadhaa kennaani. Kunoo laa jedhan muka makiinaa 2 xarra barana jira. Makiinaa 2 xarra barana. Sirrii wallaa jecha faranjiitu jira kanaaf wajji wal qabatee nama tokkoof qarshii takka yoo kennite firiidamii isaa kan qarshii takkaa bitattee jirta. Irraa fuuteetta dhugaa. Irraa fuutee jirta. Amma biyya Awustiraaliyaa keessatti yeroo amma biyya Awustiraaliyaa keessatti lukkuu yookaanis immoo shimbira yoo nyaata fuutee dura buuftee hin qabama namni. Nama wayitachi dhufee nutti maaliif jennaan akka isin ofiin barbaaddanne goote. Laal Arabnis maal jetti al-ihsaan taqxa'u lisaan jedha. Al-ihsaan taqxa'u lisaan. Tola namatti ooluun arraba isaa muruu akka inni waa'ee kee hanqina kan kee rakkooti qabdu gonkuman dubbatu. Kanaaf ergamoonni rabbii inni ergaman seenaa jaraawuti ilaalte gaara. Akka shi'aaraatti akka dhaadannootti kan nabiyyoonni hundi jedhan quraana keessa maaltu jira siif fakkaata. Laa as'alukum alayhi ajra. Waanan isinitti himu kanarratti ergaan fidu kanarratti mindaa tokko isinirraan barbaadu. Maaliif balaa kee fiddeenatti akka dhugaan dubbanne. Nagoochuudhaaf deemtaa in ajree illaa alallah. Isa kanaaf akka islaamaatti hojjetachuun horuun bakka ga'uun barbaachisaadha. Sila raayyaa kaaftee turte yaati. Biyya keenya namni baay'ee godaana miiliyoonotaan godaana. Yeroo godaanee dhaqee achi ga'e. Isa uummanni achitti mana hidhaa keessatti azabamaa jiru guyyaa lamman darbe kana namni 200 nyaatame baarii keessatti. Isuma hamma laale mee qabatamuma hammaayyuu dhugaa jette qabatamuma amma Suudii keessatti namni waggaa 1 hidhamee waggaa 2 hidhamee mana gubaa sana keessa bakka ventileetariin hin jirre qilleensi hin jirre san keessa osoo namni jiru asii namni kanuma laalaa asii achitti baharatti gubaa sanatti achi jaam maaltu godhee
dhuguma ilaalcha siyaasaati ilaalcha maaliitii yoo jette Waa hedduu keessa jira. osoo namoota kana parsantaadhaan keesse parsantaan 90 rakkina jireenyaati. Parsantaan 90 kanan shakkini fudhu. Parsantaan 90 rakkina jireenyaa jijjiiruudhaaf biyya kana dhaloota ofii, ganda ofii, hawaasa ofii, fira ofii dhiisee qilleessa hin beeknetti, afaan hin beeknetti, saba hin beeknetti baharatti asii gadi deemee inni kaan qallaba qurxummii ta'e inni kaan inni asii yamaniin ce'u huusiin qabdee lola ibidda sana keessa buuftee meeqa achitti dhume maanni rakkoo guddaan parsantaan 90 biyya kana dhugaa isin ittiin fakkaatin namni asiichi deemee feesbuukaaf maaliif waa'ee siyaasaa barreesseedhaaf waa'ee siyaasaan seena parsantaan guddaan waanuma ittiin jireenya dinagdeedhaaf kanaaf haa hojjennu akkamitti hojjenna akkamitti immoo biyya kana duroomsinaan irratti xiyyeeffatamee qoratamuu qaba haasaa keessan dhiifama gaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dhaamsa baankii raammisii carraan kun isin darbin sheerii kana bitadhaa isa jedhudha xiyyeeffannaan guddaan ani isinii dabarsuu barbaadu doktorri ergaa dabalataa waan jiru sirrumatti nuuf daddabarsan inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نموني بيجي كان جل جرتنو كالتي براتينيس سجنتا كان يوكاني موهاسا ونتي أما الرجل كان دعوتنو بقى ربين بكا كانت ولتنو قبي نويف توكو كن نصري توكو فادا جدين إلى لاني بانكي إسلاما بنجون ummata islaamaa biyya kana keessa jiruuf muslimtoota biyya kana keessa jiruuf akka nasriitti ilaalamuu qaba baankii islaamaati jennee shi'aara isaa armaa isaa qabannee akka barbaannetti socho'uun kuni nasriidha nasrii kana kan ceesifatu nuhi maaliif jennaan eenyunuu horiitti haajoma hayaata isaa keessatti qabeenyaatti haajoma dhukkubsatu horiitti haajoma jiraatu fayyaa ta'u horiitti haajoma jireenya isaa guutuudhaaf horiitti haajoma kanarra ce'u shahaadaa barbaachaaf nasrii barbaachaaf jihaada keessatti illee horiitti haajoma akka rabbiin bayaansetti jechuudha kanaaf namni kanarraa of gahu hin jiru qilleensi immoo jijjiiramaa taha daldalli akka zamana duraatiif daldalli ammaa wal dhabaa deema akka qilleensaatiin akka waaqi'aatiin akka yerootiin zamana duriidhaa daldalaan tokko makkaa ka'ee shaamiin dhaqee qodaa bitatee dhufeet qodaa isaa sana makkaan madiinatti geessee gurguratee irraa tirfii argatee ittiin jiraata amma garuu daldallis karaa baankiitiin bittaaf gurgurtaanis karaa baankiitiin maallaqa tokko asii futee achi dabarfachuun karaa baankiitiin baankii kana amma yoomiitti kan nama biraa guddifna amma yoomiitti waan kaayyoo keenya mana keessa taa'uu hin dandeenye amma yoomiitti ijaarraa amma yoomiitti waan biraatti meeshaa keenya guurree jarumaaf dildila jarrittiin karaa godhatanii nurra ce'anu ijaarraa jedhee namumti keenya shabaabni keenya namni amantaa kanaan wal beeku islaamni maalitti haajomaa namni beeku waan akkanaatiin ka'ee dhaabbachuun nuyi kabajaa guddaadha. du'aattonni keenya sheekoliin mashaayikhni namni nama dura deemu tokko yeroo inni waan akkanaa namaaf qabatee dhufe ahlan wa sahlan wa marhaban jedhanii simatanii irraa qabachuuni waajiba keessummeessaa sagantichaa tahaa jechuudha kanaaf baankii raamis obbolaan isaa warri sheerii gurguranii fixanii dhaaban akki baankii hijraaf akki zamzam jaroottan kuni carraa guddaadha ummata keenyaaf yoo hadha utoon jiru carraan isaa kun faayidaan isaa kun nan qaqqabneehu bu'uuressaa baankii kanaa ta'uudhaan ajrii argachuun waan shakkii hin qabne maaliif jennaan wanti kun waan islaamummaa irratti ijaarame zakaa keessaa kafalama wanti kun parsantii sadaqaa keessaa kennamutu jiraachuutu mala yoo hin jiraannes ajiraatu maaliif waan maqaa islaamaa dhaateef akkuma qaa'idaa islaamaatti amantaan islaamaa akka inni ajajutti deemuu waan qabuudhaaf zakaa keessaa kennama namni asitti qabeenyaa horatee gadi bahee zakaa kenna sadaqaa kenna rakkataa bira dhaabbata masjidaan hijaara kunummaanuu hojiin namaa tokko yoo du'anillee itti namaaf fufuurraa tokko ta'ee argama jechuudha kanaaf baankilee islaamaa akkanaa bira dhaabbachuuni akka amantaa ofii guddifachuutti ilaaluu qaba hawaasni keenya jechuun barbaadaasitti inni lammaffaani namoonni keenya yeroo hundaa'u eega darbee ayyaa jedheetii gorora liqimsa eega darbee jedheetii na darbee jedhe amma edduun namaa hijiraa osoo hin bitatiin amma na jalaa darbee jedhe maaliif itti nama nu duraan waan ta'eedhaaf numatu
baankii banatee akkuma baankiin jarramma biyya keessa jiranu kun birrii gadi kennanii ol fuudhanii jedhanu kanatti nama keenyatu banee kun shakkiin akkana nama keessa jiraachutu mal. Wanti addunyaa kanarra jiru guutuun saadhaa haqiiqaan wanti jiru wayii hin jiru. Akkuma kanaan dhuguma ta'e mul'ata hundinuu. Haqiiqaan waan Rabbiin Qur'aana keessatti dubbate daldaladhaa intirfisiifattu. Bu'aa bitaa gurguraa tirfii argattu. Wa ahallallahu al-bay'a gubittaa gurgurtaa Rabbiin halaala godheera jedhee inni bayaanse sun inni kaa'e suni ribxii qaba faayidaa qaba jedhee Rabbiin bayaanse sun haqiiqaadhum. Xariiqaan isaa garuu itti amanee mataa kan koo amansiisee baankiin kun bakkaan nagaa daldala kiyya naaf najjaaxisa bakkan barbaadeen nagaa jedhee ani itti amanee deemuutu baankii kanas galmaan gahuu danda'a kaayyoo kiyyas galmaan gahuu danda'a jechuudha. Kanaafi baankileen jiru hundinuu hojii gaarii hojjetanii keessattuu immoo inni kun dhumarra baankii dhumaati jedhamee eega sodaatamaa jiraate bakka jirru kallattii jirruun itti birmannee itti hirmaannee waan kanaa irratti hirmaannee bitannee hamilee warra waan kanaa dhaabbatus mataa keenyaafis kaayyoo keenyaafis waan galmaan nuuf gahu nuuf haa ta'u akkuma kanaa namoottan hin qaqqabanne namoottan waan kana hin dhageenye biraan illee gahuun barbaachisaadha. Kanuma irratti gabaabsaa baankii raamis baankii keenya hundaa baankii namni nu itti amannu namni nuti jaallannu jamaa'aan keenya namni nuti wajjiniin dhaabbachuun waajiba nurratti ta'u ijaaree asiin gaheedha. Tokkichummaa isaatiin tokkicha baankii kanaati jennee qabannee haceessifnu kallattii gaarii haa qabsiifnu isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أستاذ ريانيس قالينيس دكتور محمد ساليس وان ببريد على فكان يجرو وانو مسان الرافي وان تكوازا جلقبا نمنكينا إني أورومودا إني إسلاما بيتك أن تنكيستي sadarkaa kanatti magaalaa guddoo keessatti waan ummanni addunyaa itti barbaadu waan sabni keenya itti barbaadu hojjechuudhaaf karooranii ifaajanii dhufuun kuni baankii kana caalaa hamilee ummata kanaa kaasuudha waan ta'eef mataa isaatitti sadarkaa baankiitii olitti ilaalla jechaadha. Inni lammaffaan addunyaa tana akka faranjiin baantu money speaks saantimittu haasa'a namaa miti. Kursittu haasa'a malee namaa miti. Isuma fayyaalessa mana jiru san gaafaati kursii gubbaa keette haasofni isaa mi'aaya. Bara haasofni hiyyeessa bira jira. Maraataa bira jira. Haasofni babbareedha. Laakiin namni isa dhaggeeffatu hin jiru. Namni kursii dhaggeeffata, namni qarshii dhaggeeffata. Hayyuu jechaan ka santimii kiisaa qabu sa'a kana keessatti. Ka sammuu isaatii beekumsa qabu, ilmii qabu osoo hin ta'in yeroo walitti nama kursii harkaa qabuu fi nama santimii harkaa qabutti hayyuu jedhamee tilmaamamaa jira. Biyyoonni G7, G20 jennuun har'a addunyaa hukmii itti gootu kunniin irra caalaan isii qarshiidhaan hukmii gooti malee maallaqaan hukmii godhaa jiran malee namumtiidhaanii miti ka hukmiin kennamaa jiru. Warri veetoo paaworii qaba jedhanii murteessaa jiru kunis saantimiidhaan murteessa. Addunyaa kana wanni bitaa jiru guutumaan guututti saantimiidha. Saantimii kana immoo horachuun dirqama kenna. Ilmi namaa gaafa qarshii hin qabaanne hin gabrooma. Bilisummaan hawwiinu kunis saantimiitti hajamti. Saba ofii guddisuun, ummata ofii guddisuun, hattaa salaata rabbii salaachuuf uffata si barbaachisa. Qullaan dhaabattu awraadha. Isas saantimii qabaannaan bitatta. Yookiin kadhattuu taata jecha. Yookiin nama jalaa gortee jamaa'aan salaattu yoo xiqqaate manatti dhokattee salaatta uffata saniif jecha. Kanaafi bu'aan baankiin kun dhaabbachuudha ma'anawiyaata adda addaa keessaa qaba. Saantimii miti irra caalaan isaa akka islaamaatti gahee biyya kana keessaa qabu. Economical impact directly or indirectly karaa lachiinuu jechaadha. Irra caalaa warri baankii kanarratti akka baankiin kun hin dhaabbanne mormachaa ba'e qarshii sanii fi miti kan mormate. Eenyummaa mormate malee. Amantii kana mormate malee. Irra caalaa immoo namni amantii kana qabu akkuma beekamu daangaan Oromootii fi Islaamummaa jidduu homaa hin jiran. Akkuma irra caalaa isaa daangaa Amaaraatii fi amantii Kiristaanaa daangaan hin jirre Oromoo jedhan kallattiidhaan kan itti fudhatamu Musliima. Harki caalmaan illee isuma. Kana waan ta'eef ani akka baankii qofatti osoo hin ta'in akka itti ilaalu akka namumtiitti
akka eenyummaa keenya keessaan ibsuutti akka waa calaqqisiisuutti akka amantii keenya abbammaan karaa deemu dhufee ceekuu irra taa'ee cabsuu sanirraa steeppii tokko ol ba'utti waan laalluu fi sadarkaan baankiin dhaabbachuu baankii raammis qofa osoo hin ta'in osoo danda'ame kana dhaabbanii ka biraatti kana dhaabanii ka lammaffaatti ka lammaffaa dhaabanii kan sadaffaatti cehuunuu barbaachisaadha. Dabalataan immoo namni baankii kana dhaabe eenyu kan jedhus gaafii barbaachisa. Har'a akkuma tiim raayyaatti kallattiidhaan Ustaaz Jamaal Aliyyiitu baankii kanarratti yeroo baay'ee dhama'aa jira. Majmu'aan biraas obboleeyyan keenya namni jaalannus ustaazonni sheekonni hundi isaaniitu itti hirmaatanis kallattiidhaan. Kuni hedduu nu gammachiisan. Maaliif jennaan tokko yoo diinagdee qabate inni kun immoo hawaasummaa yoo qabate inni kun ilmi yoo qabate hawaasni akkanatti gabbata malee cinaa tokko irraa qabatanii cinaa tokko nama biraatti gadhiisanii gabbinni hawaasaan jiru. Kana waan ta'eef gabrummaan teennallee kan irratti rarraatu diinagdee irratti. Bilisummaan kennallee kan isin irratti rarraatu diinagdee irratti. Kanu gurgurus kanu bitus sababuma diinagdee kana nu gurgura nu bita waan ta'eef asirra dhaabbannee baankii kana gabbisuun obboleeyyan keenya kana cinaa dhaabbachuun warri qarshii qabu qarshiidhaan warri beekumsa qabu beekumsaan warri yaada bareedaa qabu yaada bareedaan warri humna qabu humnaan warri tola ooltummaa yaaduu danda'u sammuu isaa keessatti yaaduudhaan yoo kana hunda dadhabe immoo namni afaan isaa irraa qabachuudhaan gufuu ta'uu dhabuudhaan nama sakaaluu dhabuudhaan hisdii irraa fagaachuudhaan baankii kana qofa osoo hin ta'in obboleeyyan keenya kana cimsuun barbaachisaadha. Nuti saahiba keenya ta'eef Jamaal Aliyyi oor isin jaalalloo keenya taatanii qofaa fi miti. Ilmi namaa kun gaafa duniyaarra jiru yoo waan gaarii waan qabatama qabu waan ummata fayyadu hojjetee hin du'ini dachiilleen hin boottuuf samiilleen isaan gadditu ufumaa jiraatee ufumaa du'a. Har'a immoo nama biyya kanaaf ta'u nama hawaasa kanaaf ta'u nama lafa tanaaf ta'u nama rabbiif tolu oomishuudhaaf qabeenyi diinagdeen murteessaa waan ta'eef baankii kana biraa dhaabbannu akkuma jedhame biliyoona 5 kan mootummaan amma lafa kaa'ee asiin dura miliyoona 500 baankiin kun immoo harka 85 qabeenya barbaadu san kiisaa qaba. Yoo xiqqaate waanuma gabaabduu itti barbaada waan namni tokko gaafa itti niyyate kaffalee cufaa har'a boodan barbaachisu jedhurra waan jirruufi diinagdee kanatti haa hirmaannu. Warri qabdan hundi saantimii 2 isaa taatu sumuna isaa taatu jara gargaaruu miti uf gargaaruudha macnawiyaata ufii kaasuudha eenyummaa ufii gabbisuudha saba ufii gabbisuu waan ta'eef ilaalcha qarshii qofaan osoo hin ta'in ilaalcha diinagdee qofaan osoo hin ta'in ilaalcha sammuu biraatiin ilaallee baankii kana gabbisnu obboleeyyan kiyya waan baay'ee waan haasa'aniif kana caalaa ittiin deemu akkuma shari'aatti immoo wanni walitti qabamneef baankii islaamaa hogguu jennu ribaarraa fagaadhaa jechaan amaanaa kenna. Namni ribatti deeme ammoo fa'zanuu biharbin min Allahi wa rasuulihi akkuma rabbiin jedhu rabbii fi rasuula rabbiitiin namni lola walitti bahe hin najjahu baankii islaamaatti as deebi'uun dirqama kennaa. Sabni keenya ka Oromoodhaa ammoo abbama fedhe yoo ta'e baankii islaamaa jechuun baankii waan islaamaa qofa dalagu osoo hin ta'in baankii ribaarraa bilisaa jechaadha malee baankii islaamaatii kiristaanni ittiin fayyadamu hawaasni ittiin fayyadamu sabni biraa ittiin fayyadamu sabni biraa kan naannoo Oromiyaa keessa jiru ittiin fayyadamu jechaa miti. Interest free jechaan islaamic baankii jedhanii maqaa itti moggaasan malee ribaarraa bilisaa jechuudha. Kan ammoo amantiin hundinuu ribaa hin dhoogga. Amantii kiristaanaas haa ta'u kan biraas haa ta'u ribaan dhooggaadha. Ribaa ammoo namni ittiin deemu kanarra dhaabbannee baankii kanatti haa hirmaannu. Warri gaafii yeroo baay'ee nu gaafattan kun Ustaaz Jamaal Aliyyiin jira isuma gaafattu irra caalaa isattu isinii kenna. Addunyaa tanarratti dhiibbaa fiduudhaaf yoo qarshii kiisaa qabaanne dhiibbaa fiduu dandeenya waan ta'eef qarshii kiisaa qabaannu jenna diinagdeenaa guddannu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jala sararee waan Sufiyaan waan haasa'a jedhee afaan kan keessaa hoomocheeffadhee taa'aa jiru na jala haasa'ee eeganitu mure alhamdulillah. Inni immoo maal inni baankii islaamaa jechuun baankii kiristaanni ittiin fayyadamne jechuu akka hin seene baankii islaamiik baankii jechuun baankii nagaatii
baankii yeroo liqeeffate sirratti hin dhalle baankii yeroo ati immoo liqeessite sirratti siif hin dhalle jechuudha malee baankii kiristaanis ittiin fayyadamne jechuu akkan seenee hawaasni keenya kana jala sararee haa hubatu anaasii kana anaan yaadachiisa jedheeyyi Sufiyaan fidee yabbisee gabbisee bira dabarfatee galatoomin jedhaan. Anillee dhaamsi gabaabduun hin qabu. Waa'ee baankii kanarratti baankiin kun dhaabbatarra jira dhaabbatee gama dhaabbataa ga'ee jira hawaasni keenya yeroo hunda hoggaa hojiin wanni takka deemtu haasawuma oofaniiti eega inni dhaabbatee hedduu nama rakkisan eega achi boodaan hiree akkamitti arganna jaanii baankiin kun yeroo dheertu eega eegalee amma gama xumuraarra jira osoo isin hin dabarree itti hirmaadhaa isin hin jenna keessaa'u naggaadee miti naggaadeen duraanuu horu jiru dhagaa irrattis ni horaa jette Oromoon. Namni horu jiru dhagaa irrattis numa horaa jaan. Warri maallaqa walitti qabatee 100 takka 200 taa'u hojjetaa mootummaa barsiisaa barataa sheekha darasaa namoonni kun amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti obboleessi keenya Ustaaz Sofiyaan awwala nama bitate raayyaa abbaa macaatis akkasuma bitatee jira. Ustaaz Gaaliilleen bitatee jira. Doktor Muhammad Salih qofa taraan eegu jirti malee innilleen yoomna jalaa dhuma jee gaafachaa jira. Nu wanni jennu sheekan keenya gurguddaan biyyi tun qabdu tokko tokkoon bichisiifnee jira bitatanii jira. Wanni kun waan islaamaati keessa eenyummaa keenya keessa ibsachuu jirra. Naggadata qofaa miti. Eenyummaan keenya ka islaamaa, eenyummaan keenya ka namummaa, eenyummaan keenya ka jiraachuudha. Kunis keessa jira baankii kana keessa kadhaa miti bizinesaa. Naggadaa baankiin waan abbaan keessa kaayyate san dachaan yeroo muraasa galchitee fi achi boodaan illee as keessaa hin baankii tana mee fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti ati nama islaamaa taatee baankiilee biyya tana keessa jirtu 20 olii jira takkittiin tan amatatti takkittiin ta damee 2,000 qabdu jirama damee 2,000 ta amatatti birri biiliyoona 17 galchitu jira baankiin as keessa jirtu san keessaa meeqa qabdaati namni islaamaa tabirri biiliyoona 2 fi tuqaa 4 galchitu jira. San keessaa maal qabdu? Birriin biiliyoona 14 biiliyoona 17 waliigala gara biiliyoona 30 oliiti waggaa kana qofa akka baankiin galchite. Maallaqa baankiin galchite san keetiin hojjettee baankiin argatte ati hoo nama islaamaa birrichi qabdu san meeqa keessaa qabda? Biiliyoona 30 ol kaa'amata baranaa tirfii gale san keessaa dhiiroo namni musliimaa biiliyoona takka ni qaba? Maa isumaaniyyuu kondominiyeemiin ijaarame ka'ee ribaan sitti gurgurama isumaan. Dilli fooqii magaalaa Finfinnee keessaa akka walgahii dhaabbatu tun ta paarlaamaa fakkaattu tun baankiin ijaaramte. Baankii teetirraa ijaaramte horii keetiin ijaaramte ati hoo keessaa qabdaa ati ribaa dheefa kutte kanaaf carraa tokkichaa hulaa qaawwa xiqqaa tokko banamee qaawni sunuu cufamee jira makkitti cufamee baankii dhaabuudhaaf birrii biiliyoona 5 ol siisanii jiran. Habiyyiinuu hin qabne jechuudha. Kanaaf wanni isiniin jennu maal as keessaa qabnaa shakkaan namni shakkee heddummaatu rabbumaa wani shakka jaan booda ifis ni shakkaa jaan namni shakkee heddummaatu. Ankuun anaaree jedhee. Suniif baankii islaamaati kan isiniin jechuu jirru baankii dhalarraa bilisaati baankiidha. Ka taankii hojii wal qixaa ka warra biyya bulchuu hojii wal qixaa ka waan biyya tana keessa ni jirra nama jechisiisu hundaa olii. Kanaaf ergaa anan garmaan jechuu fedha obboleessi keenya kana bira taa'u jirus ogeessa baankii naggaadee cimtuu biyyi tun qabdu nama faabrikaa 3 hoogganu. Asin innis ergaa waan dabarsu fedhu haa dabarsu jara keenya kana irratti ergaa dabarsee achi boodaan inshaallah isinii gabaabsina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ergaa ijoollee Suudii jirtuutan. Ayya. Asumarratti adeemu maaliifi baay'ee naasofnu waan baay'ee haasawuudhaafi miti jalqaba wagguu dhaamsa kana jalqabnu haasofni har'a haasofnu kunis ijoollee keenya ka biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran ka biyya ambaatti dararamaa jiranii fi yaadannoo nuuf haa ta'u ergaa nuuf haa ta'u jennee jalqabne warri boodarra seentanii laayivii kana ilaalaa jirtan dhimma saba keenya harkaa qabu ijoollee keenya harkaa qabu dhiifnee dhimma immoo baankiitii fi qarshii qofa haasa'aa jirraa akka hin seene jalqaba dhaamsa kana dhaammannee itti fufne jechaadha. Dabalataan immoo TVdhaan kallattiidhaan jechaadha dabarsaa jirra waan ta'eef galgala
sa'a itti darbu Dr. Muhammad Saalih nutti himanii qaama dhimmi ilaaluu qabu bakka inni gahuu qabuu fi nama sagalee ta'uu fi danda'u hunda irraa dabarsinee jirra. Keessattuu guyyaa kaleessaas dheengaddaas darbaa jira. Isin hin daganne waan keessanis hin callisne televizoona biyyi ilaaltu keessatti kan qaamni nama hoogganu ilaalu keessatti kan qaamni nama bulchu ilaalu keessatti sa'a dheeraa fudhannee dabarsinee jirra. Maybe isin bakki isin jirtan sun televizoonni jiraachuu dhabuun hin mala mana hidhaa keessa fa'aa jirtu laayivii kana ilaaluu hin dandeessanii hin callifne isinirraa dubbataa jirra. Mashaayikas du'aatas hayyoota biyya keessa jiranis hunda isaaniitiif dhaamsa dabarsaa jirra. Nus har'as borus kan callifnu ta'u hanga isin achi keessaa baatanitti hanga isin biyya keessanii wal geettanitti hanga isin rakkoo san keessaa baatanitti sagalee qabnuun humna qabnuun qabeenya qabnuun bira dabarree immoo mootummaan yoo fudhadhaan hun jettan yoo galfadhaan hun jettan ummata kana fudhachuudhaaf qophoodhas jennee dhaamsa dabarsinee jirra. Kana isin hin daganne rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin danda'a isin biraa dhaabbatu kanarratti dabalataan ustaazni waan irratti dabalanii isin hin irraanfanne wagguu waan tokko haasofnu moggaa isaatitti waan biraallee waliin haasa'uun dirqama waan ta'eef dhimmi keenna dhimma tokko lama waan hin ta'iniif walitti rarra'aa waan ta'eef haasofna malee ganamaa galgalatti dhimma keessanii jirra. Isin hin irraanfannu irraanfachuus hin dandeenyu. Wanni haasofni kun hundi masiinni isiniin ijaarame madrasaan isiniin ijaaramte majlisni isiniin ijaarama dhaabbanni ummata islaamaa bakka bu'ee harka keessan kadhachaa jira. Asii miti Oromiyaa miti bira dabartanii mooxaa ijaartanii jirtu. Kun immoo galata isin nu biraa qabdan tokko tokkoon kaasnee haasa'aatuman jirra. Gaafa dhuftanis wal argina asiin duras isin qeeballee waggaa darbees baatii ja'an har'aas waggaa lamaan har'aas waan keessan takka hin daganne ammasitti fufnaa borus iftaanis haasa'uun dhufne haga ruuhiin nu keessa jirtu haga lubbuun nu keessa jirtu dhimmi keessan dhimma keenna isinirraa duroomuu hin dandeenyu nurraa duroomuu hin dandeettanii isin bira jirraa jechuuf hin jedhee ustaazni waan itti dabalta yoo jira. Bismillah. Dhugaa dubbachuu fi taateen yeroo ammaa deemaa jiru waan baay'ee qalbii nama cabsu waan dhiiga nama boosisu malee waan sila arrabaan akkanatti haasa'an miti. Humna nuti qabnutu waan kana furmaatatti kennuudhaaf daangaa nutti ta'e yeroo laalan wanti uummata mudate amma tokko kaleessa yeroo ni argu dubartii mana hidhaa keessatti deessitu jirti kan jedhu hin arge. Dubartii mana hidhaa akkamii keessatti deesse mee ilaalaa. Mana hidhaa kan akka ibiddaa gubu biyyichi nuuni guba achi keessatti ventileetariin hin jiru nyaanni gahaan hin jiru dubartii sila tajaajila gahaa kennamee fi hospitaala ga'umsa qabutti deessutu mana akkasitti deessee jirti jechuun waan baay'ee wallahi nama rifachiisuudha. Hawaasa kana rabbiin isiniif birmatu qaamni kana laallatu keessumaa mootummaan Itoophiyaa waan kana itti gaafatamni guddaan isarra jira parsantaan 80-90 imbaasiin achi jiru kun hawaasni kan koo miidhamuu qabu biyyatti deebi'uu qaba jedhee irratti hojjechuu qaba. Subahaan tokko tokko waan hin taane kan kakaafamu namatti hin tolle dhaga'uudhaaf illee gaafa duraa seeraan ala ba'anii paaspoortiin qabanuu maal yaaqii kun haasaa lubbuu irratti haasa'amu miti. Paaspoortii qaba haasaa booddee maaf kana gootan jedhamu malee haasaa sadarkaa lubbuu namaa irratti uummata miidhamaaru uummata waggaaf ji'a 5 waggaaf ji'a 6 waggaa 2 mana hidhaa gubaa ibiddaa jahannama addunyaa keessa taa'aru irratti dubbatamu miti. Inni kun dafee furmaanni itti barbaadamuudha qaba. Akkuma ammoo Ustaaz Sufiyaan jedhe nuti immoo amma dandeenyeen miidiyaa xixiqqoo irrattis feesbuuk irrattis miidiyaa ministiriin miidiyaa irrattis waan kana uma dandeenyeen dubbachuutti jirra. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti furmaata bu'aa qabeessa furmaata salphaa isiniif godhu jedha. Rakkoon keenya haqiiqaatti warra Suudii jiru qofaa miti. Waan walloon itti jiru waliin argaarraa quba qabna. Maal goona laatasa jedhu sagalee bifa adda addaatiin isinuma dubbataa irraa amma dandeenya. Walloo qofaa miti yeroo baay'ee nan dubbadha uummanni Harargee kan duraan Sumaalee irraa buqqa'ee rakkoon inni jiru kan warra kanaa gadiitii miti haqiiqa. Godina baay'ee irratti nan argeeffan. Waan nyaatu dhabee ijoolleen daa'imnutu waan nyaatiin torbii fayyii ta'aa jirti godinaalee adda addaa keessatti. Inni kunis rakkoo sanaa oliiti malee sanaa gadii miti nama jechisiisa. Rakkoo musliimarra gaharu immoo hatta warri yeroo dhiheenya wallaggarratti miidhaan adda addaa uumame jedhame uummata musliimaatti baay'een isaa kan miidhame. Yeroo garii sochiin deemu kun tarii musliimuma akka gaafa duraa Asa Yohaannis karoorse san karoora haise Asa Yohaannis santu galma ga'uuf deemaa laata boruu miidiyaa irratti kan namoonni kumni digdamni hanga 30 dhume sun
har'a karoorfamee ka si jechisiisu jechuudha. Maalumaafuu inshaallah hamma dandeenye sagalee isiniif taana du'aa isinii goona nama qaamni dhimmi kun ilaallatutti immoo kallattii nutti mul'ateen inshaallah ergaanuma dabarsina an kanuman jedha. Raayyoomti dabaltu jira. Egaa osoo xumura irra hin geenye sagantaa obboleessa keenya dhaamsarratti aanu xumuru rabbiin ni danda'a harakkate rakkoo nu haa baasu ka hidhame ka biyya keessa hidhame ka biyya alaatti hidhames rabbi nu haa baasu ka faca'e rabbi waliin nu haa qabu ka rakkate rakkoo rabbi nu haa baasu ka miskiinu rabbi nu haa duroomsu rakkoon teenya waa talakkaawamtee dhumtuu miti hundaa'uu irraanfannee osoo hin ta'in taan garaa nu gubaa taan sammuu teenya keessa taan yaada keenya keessa ta dandeenyu godhaa ta sagalee ta'uu dandeenyuuf sagalee ta'a. Tarabbitti harka ol qabu barbaaddu salkanii guyyaa rabbitti harka ol qabaatitti jirra ummata keenya qaama keenya lafee teenya humna teenya saba keenya hin irraanfannu isin hin irraanfanne qaama qalbiin isin bira jiraa jennaani dhaamsa xumuraa obboleessi keenya Muhyiddin Fukhruddin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhugaadha akkuma ustaazonni keenya kaasanitti keessi keenya nu madaawee jira akkaataan isin irra jirtan kun akka malee nu hadoochee jira du'aa'iin isin cinaa jirra huna ustaazonni keenyaas rabbi jazaa isaanii jannataan haa kafalu akka malee ifaajaa jiranii inshaallah khayrii taatee nagayaan ni galtan karaa biyya keessanii du'aa'iin isin hin dagannu inshaallah gama goolabbii deebi'uudhaaf ustaazonni keenya kabajamoon jazaakumullah khayran hawaasni keenya akkamitti fayyadamuu qaban amma tuni isin baasuudhaaf yaalii godhu jiran tun furmaata yeroo gabaabaati furmaanni guddaan akkamitti dhufuu danda'a waan jedhu irratti wanni amma nu mariisisaa turan hawaasni keenya wanni tanaan isaan gahee baqataan isaan gahee isaan tufachiise diinagdeedha akkuma ustaazni keenya reefu kaasetti parsantii 90 ol namni wanni biyyaa bahuuf diinagdee tana siyaasaa maal wanni jaantu parsantii 10 hin guutu jedhan dhugaa isaaniiti. Tanaafuu dammaqinaan yeroo wajji deemuu qabna. Akka obboleessi keenya ustaazni keenya reefu kaasanitti yeroo wajji deemti. Naggadni yeroo wajji deemuu danda'uu qaba. Murtiin yeroo wajji ta'uu danda'uu qabdi. Akkuma amma dura namoonni hedduun barreessaa turanitti Bill Gates September 2011 dura namni isatti qixxaawu hin jiru ture. Jara cufa dhiisee deemee bas qabeenyi isaa tiriliyeena seenuuf deemaa jedhanii yeroo yaadaman san keessatti gaazexeessaan wahii gaafate. Akkamitti ati jara kana hunda caaltee sadarkaa kana gahuu dandeesse? Gaappiin sii fi nama si aanu jidduu jirtu garaagarummaa guddaa qabdi jedhanii gaafatan. Gusan maal deebiseef? I make right decision at right time. If you make right decision at wrong time, nothing. Murtii barbaachistu murtii sirrii yeroo sirrii irratti laalla fakramtu beeta iganabbaa makka jaan san taati jechuu murtii barbaachisaa murtii sirrii yeroo sirrii irratti akkuma ustaaz Jamaal jedhe eega dabre booda murtii murteessinee faayidaan qabu jecha murtii sirrii yeroo sirrii irratti ta'uu danda'u qabdi murtii sirrii ta'uu ustaazni keenya obbo Gaalii lafa kaayanii jiran gabaabsanii waa'ee baankii lafa kaayanii jiran namni tokko investimentii yoo yaade waa sadii ilaaluu qaba. Sadeen maali? Wahirratti invest godhuu yoo barbaade maallaqa baasee bu'aa argachuu yoo barbaade waa sadii ilaaluu qaba. Sadeen san maali? Tokkoffaa maalleeniin invest godhu kun seefii bikkinni dhaqu kanatti eegumsa ni qabaahiidha lafa kaayan. Biznesan amma Itoophiyaa keessa jiru keessaa tokkoffaan seef ta'e isa. Maalleeni harta akkatti bahuu hin dandeenye jechuudha. Ustaaz Jamaal amma dura akka haasaa turanitti hattuulleen baankii keessa dalaguu ni dandeessii jaan maaliif? Siistama jabaa waan qabuuf jechuudha. Hatuu hin danda'u. Mana baankii keessa yoo qaxarame illee. Kan lammadaa bu'aa gaarii hunoo akka reefu haasanitti baankiin daldala Itoophiyaa biiliyoona 14 galchee baankiileen kaan biiliyoona 2.6 ol galchaa jiran. Warri irraa gadiitu amma banamee biraanchii xiqqoo qabu biiliyoona 240. Harraa gadii jechuudha. Biraanchii muraasa bichaa Finfinnee keessaa warra qabu. Warra akkanaatiitu bu'aa akkasii galchaa jira. Bu'aa guddaatu argama. Kan sadaffaa haasawaa keessattuu qadii turan. Wanni kun waan dhaloota dabru ta'uu danda'uu qaba. Dhalootarraa dhaloota dabruu danda'uu qaba. So baankiin akkasii siistama ani nuti jiraannu jiraachuu baannu inni numa deema.
jiraannu duunuu Ameerikaa deemnu bakka feene yoo dheeyne inni hima dalagaa dhalootarraa dhaloota dabruu ni danda'a jechuudha. So kana hunda wanni keessa galchuudhaan murtii tana yeroo sirriitti murteessuudhaan haga dandeenyu haa bitannu. Baankii irraamis hawaasa keenya gadi bu'aafis akka faayidaa qabutti haala mijeessee jira. Qotee bulaan keenya akka bitachuu danda'utti barataan barataa akka bitachuu danda'utti haala mijeessee jira. Karraa gadii maal godhe 20 sheerii 1000 takka sheeriin 20 20 ta'a. Nama kafaluu hin dandeenyeef suuta guuttachuu fadhuufis carraa haala bareedaa mijeessee jira. 25 bakka afur qoonnee 20 kana harka tokko amma kafallee sarviis chaarjii hojii qarshii 600 abbaa baankii kanaa ta'uu dandeenya. Warreen amma baankii keessa kuustanii jiran akkuma ustaaz keenya ustaaz Abboorayaan ja'anitti maal ja'an ustaazni maallaqa dilli achi guurame san maallaqa keenyaa. Maaltu itti ijaarama kondominiyeemii itti ijaarama sanummaan ribaa qaba deebitee fudhachuu hin dandeessu. Maal ja'an ni beektaa? Taajirri maallaqa hin qabu miskiinaan maallaqa qabaa ja'an. Maaliif jennaan miskiinni 20 harkatuus amatatti 5 harkatuus fuudheetuma ol kuusa. Taajirri immoo haribaan sodaannee warri bitaa dhufee fuudhee maallaqa kanatti dalagata. Baankiin fuudhee kondominiyeema kanatti ijaara maallaqa maatichi isa bira keessee kanaan. Garuu maallaqa kana walitti qabdee raammis baankii kana keessa yoo kana qattu taate maallaqni san ni dalaga. Irraa fayyadamta boru. So namni humna qabdan yoo xiqqaate hundeeffamaa ta'uudhaaf 200 sheerii 200 bitachuudhaan abbaa baankii warra hundee isaa keessaa haa taanu isiniin jenna inshaallah. Yeroon isaatis gabaabduudha. Wanni akkana godhu jirruuf maaliif hawaasa keenya gadi bu'aa bira haa gahuudha. Naggaadota guyyaa tokko walitti qabneeti kaapitaal hoteelitti miliyoona 160 baasan. Akkasumatti ammaas naggaadota biraa walitti qabnee bahuu danda'a maallaqni kun salphaadha. Garuu hawaasni keenya gadi bu'aan godaansarraa tuffatamuurraa gadi aantummaarraa akka bahaniif carraa kana hawaasaaf bal'isnee ilaa maali sanee 30 haga sanee 30tti namoonni tokko hawaasa cufa bira akka gahu waan jedhuudhaan dheereessinee jirra dafaa dhaqqabadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kan godina cufaa